Ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanaalii Abbush Mobile Apptu viidiyoo irraa keessatti akkaataa baak batanii mobaayila keenya irraa badee haala kamiin akka itti deebisuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Akkuma argaa jirtan bilbila kana irratti baak bataniin hin jiru. Baak batanii jechuun settingii tokko irra seentanii of duuba deebi'uudhaaf baak batanii qabaachuudha bilbilli keenya. Akkuma argaa jirtan bilbila kana irratti settingii tokko irra seentanii of duuba deebi'uudhaaf baak batanii kanaan deebina jechuudha. Yeroo tokko bilbila keenya paaternii isaa dagannee yeroo reset goonu baak bataniin isaanii dhukata. Baak batanii isaanii dhukata jechuudha. Kanaaf haala kamiin baak batanii isaa akka deebisuu dandeenyu isinitti agarsiisa. Viidiyoo kana like gochuun eegala. Akkasumallee obbolaawwan chaanalichaa haarawaa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa baak batanii deebisuudhaaf jalqaba irratti gara settingii ni seentanii settingii irratti ni seentu. Achi booda salphumatti iddoo sarchii kanarra dhuftanii iddoo sarchii kanarratti al tokko kilik gootanii sarchii gootan. System navigation jettanii sarchii gootan haala kanaan. Achi booda haala kanaan isiniif baasa. Isa kanarratti al tokko kilik ni gootu. Achi booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Haala kanaan kallattii garaagaraatiin filannoo keessanii irra kaawwattan jechuudha. Kunoo haala kanaan kilik yeroo irratti gootan kunoo haala kanaan baak batanii karaa jalaa kanatti deebi'eera jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan. Haala kanaan baak batanii keessan salphumatti deeffachuu ni dandeessan jechuudha. Rakkoon akkanaa kun bilbila keessattuu Infinix akka Tecnooti irratti rakkoon akkanaa kun yeroo hedduu ni mudata. Haala kanaan salphumatti baak batanii bilbila keessanii deeffachuu ni dandeessan isiniin jedha. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kanuma. Hanga viidiyoo itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u.